deemna amaanaan abbaa geesse abbaa itti yaadameef sabira amaanaan gahaa jirti waan hawaasni keenya walis sassaabee yoo rabbi fedhe inshallah torbaan as deemu marsaa lammaffaa keessallee waan kanarra guddaa kajeella yoo rabbi fedhe inshallah bakka jirtan hundarraa'u ganda kana yaa rabbi keessaa'u karaa warra intalatiyyaa san jeje rogoroomni dhufe yaa rabbi karaa warra intalatiyyaa san jeje intalti jabduudha abbaa tajaajilti waan akkasii jira karaa ganda Sheekh Muusaa kanaa fi karaa ganda bulchiinsaa kanaa fi sheekota kanaa hin dagatina yoo duguuggaa wayii hafte yoo rabbi fedhe duguuggaa boodallee raacetallee taatu rushii wayiillee taatu ganda kanaa irra deebuun dirqamaa gurrannaa katabadhaa bakka jirtanii inshallah irra hafaa namoota isaan harkaa hanqatillee kaarra xiqqoo qalbiin isaa mirqaanini qalbiin cabtillee akkamiin katabuu oolan kajuullee isaan kanarrallee buusuudhaaf yeroo takka rabbi kadhannee tattaaffii itti goona deeran rabbi bal'oodha baay'ilamallee seenuudhaa miti kajeelluma akkasin nuu qabadhaadha eegaluuf deemna amma inshallah ta'ala karaa kana warra fudhatu kana nuu bana kana hodhati baba Sheekh Muusaa fi bulchaan keenyaas wajji ta'anii namaaf nuu kennani ati qotuga warri gonofaa sun kottu ati qabi kan jaarsa eenyu fuudhaaf duba bismillahir rahmanir rahim jaarsa kana fuudhi madeero ijaan hin gartu kunoo saliida kana qaban qabi kana adeero maal taati baraka qota sheekh karaa hanu wallisaaga Sheekh Muusaa fi bulchaa keenya kennaa fi Sheekh Muusaa fi bulchaan kennaaf gaayisa kanaaf kunoo harkumaan qaba halaal bismillah adeero reefu du'aayii gootee jirta kuni bara wanni qaawara raadiyoonati reefu du'aayii gootee jira aya sheekhanaa fi sheekhaa kenna kana mee khootu jeen qaba tarafasan nam sadiinu no bulchaa wajji warra buusaa gonofaa wajji karoo karaan barakaa si haa godhu barakaa isinii haa godhu adeero khanaafis nuu kennaa bismillah mee adeero khotta fuudhiif gababa khotta hod aamin adeero aamin rabbil izzati abba khanoofduba ana fuudha khanoofduba abo zenne sirraa khut adana safi deemu jirra alam baanuga adeero khi abshir baba khotta isaa fuudhaaf khan isaa fuudhaaf aamin hod baba khi qabi khan waan argatanii dadhabanii aya warri biroo kottaaga jamala teknide qabi khot shee jamal khotat abo zenne sirraa khut qabi adeero sheekha wajji qabiga khana zeeta harkatu kon khana hedumma dagaba ma sha Allah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar umma reefu du'aayi gootee miyaati ta du'aayi gootee sanii bar arab shirga kajello du'aayi godheeti namni fuudhaaf jaan fuudhaaf yaa baba umma uno hasi jalan demu gaya ma bitne nuno zeta khenna fi ما شاء الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اديرو اف نابدا سيباسو جلا ديمي آمين 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 أوه ما شاء الله ما شاء الله خانا كبتوني جندي سكا ما شاء الله بقى قمت أمة بقى قمت أمتي أبشر أبشر قال اللي عندك تمتوتي أبشر أبشر أمتي أبو دلو تخنا صلاة دين مخنا درجة جزء كي ياميف يقول لذي شيخ ورد نوبة قلت ما لا كي ما شاء الله بقولي دندي سات ما أم خنا هم بواس كيلو خنا أفتاني أوه إسانا كثيرة إتجابات دوغا تيام إتجابات سناغر غا ما جابر
الحمد لله جاب يفدوا هنات النسيم ده خلاص foto kas ini kelihatan apa kamu di bawah foto siapa yang serah kamu wala si kanu kanu kasih aku dure kana sahaaba irratti walitti deebina yoo rabbi fedhee gargaarsi kana fakkaatu bakka adda addaa ar'aan tana bookhee aanaa bookhee irratti kennamaa jira godina Harargee aanaa bookhee irrattis kennamaa jira akkuma kana har'aa hunoo aanaa Gursum magaalaa Funjaan Biraa manguddoota reefuu waa fudhatu san hunoo ammallee manguddoonni koon manguddoota dadadhabaa dhuguma rabbii saniin gargaarutti haajamu jechuudha nama 840 zeeta isin agartanii fi dulloonni kun baatii takka nyaata yoo xiqqaate inshallah baatiitti aantus rahmanni rabbii bal'aadha gargaarsi keessan haa itti fufuu isiniin jenna waan gaarii dalagaa jirtan beela ummata keessan irraa baasaa jirtan waan gaarii hojjetaa jirtan gargaarsi keessan itti haa fufuu xiqqoo qabdu haa walit darbinu caayaalee adda addaa ka gargaarsaa ka amma maqaan isaa dhawamaa jiru san jalatti waa walit darbinee yeroo muraasa jara kana haa ceessifnuun dhaamsa keenya warri namoggaa jirus waan dhaammatu faraqaa kennaa fi يوم كان عبد الحكيم ودم تيوك باتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بليان خينا حقوتو الدنيا رجرتن والله لفاتين تيسن تنيرو دير تدا فولين نوك أبدني أمتا خيسن خيرو أمان تنا ركدي هونجي خيس جروف إرجتن صدركا اتجمعتشو يوخانو صدركا نمجمعتشيستون ويا أران تنا حواسا خينا خني جنكمني خد والله وجاي جالات خنا ميلنا فهدونا ما تخصص تاركا جرو من قدوة تاركا جراني تنام عمرين ترباتا مول دربه إلمان يتيما إلمان قديسو إلمان أبان الراديو إرد يصير را قديسو فادا أسخيسا خجرو وان خنا رت دومينان إرد دلوا كلني في سيرو برات التلة أكا أمة بلان خيناتي نوتي أمني بلان وجايو تنان دي بلان ركيني سايس كسم بلاتها ديما خنا رت نوتي حركة مينان والتانيج عليه جرتنا جنات قرموينه يرو مراه أمة خيناف كوبا توك أمنا ياد جون كبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجرادا بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبليان قوتو الدنيا رانو داوچو جرتن أرى قدينا هررجي بها أنا قرصم مقالة فنيان بيراتي تركمنا qabeenyi isin arkitan kun qabeenya obboleeyyan keenya abbootiin qabeenya biyya keessa hedduminaan akkasumatti warri biyya alaa jirus xiqqoo qabanirraa arjoomanii namoota 840 geeniif kintaala hedduu siinoo tiraakii takka guutuu arraa yeroo duraatiif Harargee bahaa finnee jirra inshallah aanaaleen itti aanu kan akka fadis kan akka gaara mul'ataatii fi bakii hongeen itti guute hundi haala kanaa walgayuuf jiraata jaanii tiraanspoortii takka makiinaa qabeenya kana bakka san geessituutu xiqqoo rakkina ta'e yeroo fudhachuu jira warri waan kana
harkitan akka qalbiin isin hin cabne yeroo gabaabduu booda isinis makiinaan mul'ate wanni hundi fe'amtee isin bira gayaa jirti obboleeyyan keenya kan qabeenya kana arjoomtanii guyyaa har'aa akkanatti nu boonsitan rabbiin bakka jirtanitti dachaa godhee isinii haa deebisu warri biraa keessaa hafellee dooni nabinuu tana keessaan hafina xiqqoo qabdan wali bubuusaa kunoo sheekha keenyaatu waan tana hoogganee deemu jira maalleeyni isin kannitan bifa seera qabuun bifa sumuun takka irraan irranneen haala addaatitti waa bittee miskiina keenya harka gayaa jirti rabbiin hongee tanallee nurraa fuudhee biyya teenyatti haa bal'isu isiniin jenna warri hanga ammaan arjoomii yoo jiraattan biyya keessaa fi biyya alaa xiqqoo qabdan kiisha qabadhaa hawaasa keenya kana osoo isaan lubbuun jiranii dhaqqabaa isiniin jenna wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu جمال نعم سنقبضني خطة هنا بسم الله هيسا وروان كان أرجو يا خبيه هيسا سنتو بيها على قوتا إيه على قوة جامي دوري اللي أنت على قوة جاني ما تيسر أكرت تايد يا شيخ كذني ويا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورين سجلين ديتهم بركة كبدة gargaarsi kun nama hedduu itti hirmaate nama hedduu keessa namoonni torbammoo adda durummaadhaan imaama ta'ee warra gargaarsa kana salaachisaa jiru jechuudha akkasuma mihiraaba irratti ba'ee warra salaachisaa jiru namni torba birri miliyoona nuu kennuudhaan keessaa kaduraa tumsa baha oromiyaa minisootaa irraa maqaa tumsa baha oromiyaatiin birri miliyoona takkaa fi 200 fi 96 fi birri 200 akkasuma obboleettii teenya Saaraa agroo sabbata agroo irraa akkasuma ammas Haji Mukhtaar Muhammad ammas eenyu yaadataa yookiin muraad akkasuma ammas Salaahaddiin Hassan Muhammad Ibrahim nama torbaatu birri miliyoona kafalee ummata akka galaanaa kanatti birri gallakkisiise nama waan qabu kaan dhibba kuma dhibba kaan kuma dhibba sadii kaan dhibba lamaa kaan dhibba lamaa shantam nama abbaa fi ilmi walitti birri kuma dhibba shan kafalee jira kuma dhibba jaha walii kafalanii jira gargaarsi kun akkasitti Harargee dhiyaarraa qabee iddoo hedduu bakka rakkoon jirtu irra naannawaa dhufee as gahe har'aan tana ammoo amna dheertuu deemna bakka faffagoo gammoojjii mayyuu mulluqqee fi ammas qumbiidhaa fi karaa gaara mul'ataa kana akkasuma fadiis bakka hedduu deemaa jirra asoo dhiiroo warri rakkoon itti jirtulleen akkamitti gargaarsi kun gurraan dhageenye nu biran geenii warri jettan makiinaatu walitti nu qabamuu didee makiinaan hoggaa kun garas rafaa kun gamana rafaa kun achi dhaabbataa makiinaa hedduu fiinee midhaan dhufaa jiranii inshallah baruuraa eegalee guyyaa baruuraa eegalee torbaan kana guutuu akkanumatti hirama kun har'aan tana finne kun kintaala 210 nyaata kiiloo 25 tti nyaata nama 840 fi ga'u zeetaa wajjiin finnee kunillee hangana qofaami bakka tanaaf haa ajajame kuma takkaa fi 100 takka ture kaan makiinaa waan fuudhiniif makiinaa biraatiin dhufaa jira amma har'aan tana asitti sheen keenya faaniru jiran kun nyaata nama 840 ti isaanillee guyyaa 10 ol eega gargaarsa kana bahan baadiyyaa keessa deemaa jiran ganama kana faa sheen kun dardara ol qabnee kaafne hanga amma silaa nama garii taate lafaa ol godhachuu hin danda'u ol qabnee kaafne ganama kana akkuma dargaggeessaan wajjin makiinaa waraanaa takkanatti ulfaatu utaaltu tanaan jechuudha loongi beesiin baadiyyaa keessa saaltoo kanatti ol utaalaa gidaara dhawaa dhufanii umri rabbi isaan haa dheeressu dardarummaatti rabbi isaan haa deebisu shabaaba keenya warra wajjin jiru warra isaanii wajjin dhaabbate kanallee rabbi wajjin haa dhaabbatu obboleeyyan keenya dhugaa dubbachuudhaaf namoonni yeroo arra jirru kana keessatti mee waan takkaan isinii maan naggaadeedha akka iccitii naggaadeetti naggaadeen gizee guyyaarraa waa seenaniif kenni jaaniin illee fuullisii diriiraanii kanniti yeroo immoo wanni alarraa dhufaaf dhaabbattee jirtu nama waa kenni juun silkii jalaan kaaftu namallee arguun feetu yeroo nama jirtu biyya teenya keessatti naggaadeellee waa argachaa jirtu tabara dheengaddaa argatan amma kannaa jiranii wallahi waan naarraa kannan jechuun ni dandeemaa rabbi isaanii haa kennu dachaan rabbi isaanii haa kennu maallaqa kana miliyoonaan warra kenne kana biyyitun biyya keessatti horannee biyyarraa horannee isaan kanarratti horannee jechuudhaaf nuti mana bareedaa keessa gallee makiinaa bareedduun deemaa uummanni keenya agabuu kana jiraachuu garaan nu dadhabee boruu rabbiin nu kanna ja'aniiti kannatanii rabbi haa kennuuf jaa isaan kanallee du'aa godhaa fi warri garii immoo warri rakkoo uummataa kana laalee hawaa takka hin qabne 100,000 200,000 300,000 400,000 kennee jira warra maqaa isaanii asirratti dubbannee fixuu hin dandeenye gargaarsi kun gargaarsa guddaadha namoota kennee yoo laalle guddaadha heddumina nama kennanii yoo laalaniif ammoo xiqqaadha nama qaanfachiisa nama saalfachiisa haa ta'u namni waan qabu darbate waa sodaataan jaamu kanaaf namoonni biraalleen irra laallattanii akkatti hirmaatan jenna namoonni biyya alaatti irraa dur gargaarsa kennaa turan biyyarraa uummanni gargaarsa kenneennaan ka cal je'ees ni jira bakka hedduu bakka silaa gargaarsa dur irraa argannu biyya keessaa namni miliyoonaan kenninaan edaan maallaqni biyyaa jira maal godhu nuti sumuunii kanneen ajaanii dhiisanii hin dhiisinaa
nabi sallallahu alaihi wasallam hadiisa keessatti waan jee qarshiin takka qarshii kuma caaltii je gaafa ka miliyoona qabu kuma kennate ka qarshii lama qabu qarshii takka irraa kennate kana irra caala akkasitti hubadhaa jenna dhugumatti onneen ummata keenyaa qalbiin isaanii akkatti isaan ummata isaaniitiif laalatan nama agarsiisa malee nama nagada keessa jiru nama naggaadee wajjin jiru naggaadeen amma waa argachaa hin jirtu doolaarri guyyaarraan oli da'amaa deema haalli nagee biyyaa kunilleen waa'ee nagadaa irratti miidhaa guddaa fidaa jira ummanni keenya kana osoo arkuu qabeenya nuti qabnu kana biraa ummanni keenya dhaga bujee kannatee isaanis rabbi haa kennuufi warra wajjin dhaabbatee gargaarsa kana irra dhaabbatee guyyaa halkanii guyyaa deemee tokko irra dhaabbatee hammaalee kennaa jiru ulamaa'ota keenya kana warra gargaarsa kana bakkaan gahaa jirus rabbi isaan muraada isaanii rabbi haa guutuuf umrii isaanii rabbi haa dheeressu dhugumatti ummata isaanii akka jaalatan nama agarsiisa ummanni jaalachuu qofaa miti dura akkaan dhagayan namni sadii namumaa isaan jaalata malee isaan jaalala namaa hin beekanii jechuun dhagaye manguddoo tokkorraa ijoolleen nama jaalata malee isin dilas nama hin jaalattu mootummaan nama jaalata malee isaan dilas jechuun illee ni jirti sheekota namumaa jaalata malee sheekonni jaalaluma sanuu akkana jee jaarsa tokko natti akkas qofaa miti haga isin ulamaa ta'e isin jaalatan akka ulamaan keessan irra isin jaalatan kana mul'isaa jiranii namni manarraa bahee guyyaa 10 walitti dhaabee sheenifaan baadiyyaa keessa bookhee maareen bakka meeqaatam deemaa jiranii ammallee dhaabbannee gargaarsi kun itti fufaa galatoomaa ulfaadhaa wanni kanarra nama gammachiisu wanni nama gargaaruurra haara nama galfachiisu hin jirtu kan akkasi fudhadhaa ammoo hoggaa Harargee keessa dhaabbannee namaan rakkate jennee himnu namni keenya masluufa isinitti hin fakkaatin haraashiidha qonna ta'us naggada ta'us nama carraaqatu wanni kun waan rabbiin fidee rooba wafi samaa rizqukum wamaa tu'aduu rabbiin jee rizqiin samii keessaa namaa dhuftis roobni samii kun dhaabbannaan ka magaalaallee magaalatti beelawa kan akkasitti hubadhaa rooba kanas rabbiin waa roobsu bakka nuti gargaarsaan dhayne hunda roobsaa jira inumaa bakka gari yoggaa nuti gargaarsa kan hinee dhayne roobni kennu nu dhorku jira asillee amma dirree irra dhaabbannee kennine kana arra istisqaa itti sagadamuuf beellamamee ture beellama san rabbiin roobseeti beellama san oolche nuti immoo rahmata obboleeyyiif rahmata godhanii dhufnee irra dhaabbannee rooba bakka tanarraa ka'u arguuf teessan inshaallah rabbi fedhe galatooma ulfaadhaa inni rabbi sinaa galatoomfatu inshaallah dabalatee asumarratti namoonni keenya qophiin isaa torbaan dhufu keessa yoo rabbi fedhe hojiitti hiikamu kun amma warra mataa duraati namoonni dabuu afrikaa jiran biyyoota Cape Town Kingiroos Battaal biyya biroo ka jiru immoo Faransaa maal jettaniin Austraaliyaa Milboorni keessaa'u Kalgaarii Kanaadaa Kalgaarii maal jedhaniin Parzi bakka lama Austraaliyaa keessa Parzii fi maalleen isaanii amma karaa jira Milboorni gariin seenee jira akkana birallee dabree maal jedhaniin warri Kaalifoorniyaa arra bilbilaa jiranii warri Atlaantaa Joorjiyaa torbaan kana maallee isaanii karaa jira torbaan as deemu ganna jennee ilaalla yoo rabbi fedhe inshaallah rabbiin har'a rooba ganda kana roobee biyya tana istisqaa silaa bahuu deema rooban galche kun rizqiidhaan nu galcha horiin har'aaf hin tahin horii jennee lakkaawwannu nuti akka keenyatti duuba horiin har'aaf hin tahin horii jennee lakkaawamu fuudhaan harka kennaan harka tokko jennee mallattoo godhannee wanni kara fedheen funaaname hulaan bahuun takka hulaan funaanamuun hedduu ta'uutu mala hulaan bahuun ammoo takka horiin keessan nu dhaqqabaa jira torbaan as deemu isin agarsiifna tokko keessan ganda keessanitti garee keessanitti isin agarsiisuu jiraanna akkanumatti nagayaan nu jiraadhaa jenna gaayii xiqqoo turrellee ustaas jiraani haasawaa deemtullee dandeessa hota akkana deemaa ummata keenya kawaa fudhataa jirus isin agarsiisaa kunoo laala akkanatti fudhataa jiran namoonni kuni warri ganda kanaa kun warra jabaadha tartiiba qabanilleedha gandi biroo tokko xiqqoo dhiyoota nu rabbashee warri kun warra seera qabu warra heera qabu akkanuma tartiiban yaamamanii tartiiban fudhachaa jiranii mee warra waa fudhate kana maaltu isinit dhagayama waan jiru haawwan keenya warra har'a qooda argate kana mee maaltu isinit dhagayama waan jiru nama muraasa keessaa isin dudubbifna mee asumarraa kana umma akkam jirtan fayyaadha maqaan keessan eenyu Marshaa gacha baga dhuftee wajji fudhatte mee maaltu isin dhagayama har'a gammachuu gurguddoo na dhagayama gammachuu oli suniin na dhagayama obboleeyyan keenya kan nu gargaares rabbi nu waa jiraachisu umrii isin yaa kannu nuti hawaasni keenya duris wajji jiraata wajjumaan jiru wajji qooddata waan qabu wajji nyaata baga atillee fudhatte amiin mee ati maal isin dhagayama eenyu maqaan keessan Masarat Darib. Haya. Fayyaadi. Mana nama yang samash?
ደስታ ነው የሚሰማኝ። ደስታ ነው ሰማው የተሰማሁት። አመሰግናለሁ። ጤናውን ይስጥልኝ። ገለተው ሜኡማን አኪል የሚረሜ አያ ኡሚ ኤኝ መጋን ከሰነስ ነው አጥማሊቲ አያ ሜ ጉያራ ከና ከነቴ ኦበለየን ከኝ ሲገርጋሩዳፍ ማልቱ ሲኒ ደጋሜ ማን ከኝ ፈያኑ ሃታ ገመቹ ወጅኔ ካይስኔስ ቢዴን ከይሰን ባላ መለስኒ አኸን አሜን አሜን ኢስኖማ አሰሙመት አያ ሙጂያት ገመነይስን ሃገመችስ ፈያን አሜን ዲዲ አሜን ስና ገመችስ ከሲ ገመነቲ ኢላ ደላለም والله ስለደብናይ አሜን uno ga obalen kan ya arku jirtani uno dilli nama agartan koni akka jirutti gargaarsa kana fudhachuudhaaf wanta jani tartiibani salfiidhaan fudhachuudhaaf uno akka agartan kana takka takkaan waan isaan ga'u fudhachaa jirani inshallah ga sadaqaan teessan bikkeessinii geessi jenneeti rabbi irraa kajeellaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala addunyaa fi akhiratti illee isin haa gammachiisu rabbi subhaanahu wa ta'ala addunyaa fi akhiratti waan isin iyyatanii olitti rabbi isin haa kennu jecha sagantaa teenya gaa asumarratti doona sheekha haa ta'u mee jiraani mee waas mul'ate بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم واني نمم ملتو قمتشولا يرى هند ربي سبحانه وتعالى حركة خنّة خنا نفارسه دلالم حركة خنّة ربي سبحانه وتعالى إسنا تاسسه حواسا خيني خنا اللي حركة خنّة ربي سنا تاسسه حواسا لفقبو قبقبطتين راجعتو قبو حواسا الراكات على سببا هونجي روبني دبموتي خابران تنا سكرتا لكون تنسام مدته ربي سبحانه وتعالى رحمة إساني بوسجرة رحمة ربي تو والجها قرو أمو نتدير كما ربي نور خايجرة ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وردتي رحمة ودي قدا ورسم الله رحمة سنيف قدا يا ربي سبحانه وتعالى خرر نخاية رحمة دتي تنا أجر سيفني خسمت الليني يجنا إن شاء الله ورين كبينيا كيسن يا منا علماء تخينيا للبي علماء تخينيا دقيسني يا منا ديبسا خنتن ربي سبحانه وتعالى اسم بيكا هند كيسن تقرر خاصة إلى جدة وري خنتن هندي نمني مكان دين الله ربي سبحانه وتعالى مكان كيسن تكو تيسم بيكا jiru fi jireenya keessanii irraa gammachuu rabbi isin haa kennu ilmaan keessanii irraa gammachuu rabbi isin haa kennu fayyaa keessanii irraa gammachuu rabbi isin haa kennu qabeenya keessan keessa barakaa rabbi isin haa kaayu abifuma kanaan gaa waan gama keenya as dabarsitan bakkaan ga'u irratti sochii teenya akkuma itti fufne ta'a har'aasi harargee bahaa magaalaa Gursum magaalaa Funyaan Biraa jedhanii boo Funyaan Bira malee magaalaa Funyaan Biraa achi jirra jechuudha inshallah kanaafuu warra imalli keenya asirra jira qoonni keenya asirra jira dhaadannoon teenya fuudhaan harka kannaan ulaa takka jenne assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh